jalqabee daa'imtiin tun ammoo dadhabbii isaaniitii fi kitaaba kana barreessanii nuun dhaqqabuu isaaniitii fi gammachuu qabuuf abaaboo isaanii kennaa agartee jirti. Yaa kanaafi kitaaba Galatoomaa kitaabni qaanqee bilisummaa jedhu sa'a kanarraa banamee jira. Warroonni kitaaba kana gartee hamlee isaaniif kennuudhaaf bakka kanatti argamtan hedduu galatoomaa. Jeneraal Kamaal Galchuu itti taree dabalee irratti ree dabalee seenaan bakka wallaaluu dhalli haa irraa dhaalu maaliree dhugaa haaluun dhugaa awwaaluu yaaluun goota seenaan galmeessee ka du'aan jiraa caalu jeneraal Waaqoo Guutuu eenyunuu hin wallaalu leenca jiraa sodaatan du'aa isaa dheessanii maaliif adurreef deeroo leenca uffakkeessanii yoo seenaa qabaatanii me'asaa dhiyeessanii waa irraa barannu seenaa faa galmeessanii gaafa Waaqotu dhagaamu kan socho'e xiyyaaraan simatamee dalloo mannaati bu'e makiinatu girrise lafoo farda hurrise karaa walitti turrise goota ulfina qabu kareeffi isaatillee ulfina nutti uwwise kafiraa maal haa ta'u ka diinaatu rifatee maarshiidhaan boole eegereeffa isaa simate goota goonni jibbu yooluu na taate malee akkasittiin ulfinaan reeffi jeneraal Waaqoo madda walaabu galee lafee goota saniiti goota kana nu dhalee ittiin boonnee dhaadanna ittiin geerarra malee. Muguleen cakiyaa si abdiyaa falmidee fatuwee ayoo Oromiyaa. Muguleen cakiyaa si abdiyaa falmidee fatuwee ayoo Oromiyaa. Madditi walaabu madda Oromoota madditi walaabu madda Oromoota madda hundee qabsoo madda burqaa goota achirraa dagaagee kutaa hunda gahe ilmaan Oromoota uumama isaatiin durumaa hayyoota du'uu fi dhalachuun kennama akka duuneen banne dhala itti seenaan duune kaayuun haa ta'uu barmoota. Jabaan Oromoo qabsooteeti cimii gaaf tokko ni moota duuti waan hin oolle du'a seenaa qabu du'i akka goota seenaa goota dubbisaa dhageeffadhaa qalbisaa mee gurra naaf ergisaa daandiin qabsoo daggala goota jechuun algala hanga fedhan fiiganuu du'an oolan galgala jeneraal Waaqoo Guutuu goota qabsoo Oromoo dura banee balbala. Goota yeroo duraatiif qawwee diina dhukaate gaafa lola dhombirkaa diina hedduu mancaasee xiyyaara Ingilizii baddaa keessa harcaasee Oromoo lafaa kaasee qabsoo irra bobbaase qaanqee qabsoo Oromoo biyya keessa facaate goota dhombirii lolee diina hargu feeraate haa'ichaa dhaabbii dhoorgee naannoo isaatii yaadee lafa murtooyte malee guutumaan arsii baalee diidaa dhiira bilisa baate yoo karatti dhaabate Waaqoo itti dhaadate namni ofii kaafate saba ofii waamate Booranaaf Gujii wajjin diina dura dhaabate warra waamicha dide gabrummaa nutti fide warra waamicha dide gabrummaa nutti fide absoo gargarii jenne itti finiinaa dhufe warra argetu fiigilee diina koffisee dhufe akka jaarraa abbaa gadaa akka ilmootu diinatti karaa dhufe absaayonni wal waamte absoo sochoofte kaafte absaayonni wal waamte absoo sochoofte kaafte sirna naftanyaa raafte akka sochoofte kaafte silaa biyyaayyuu baafte ummata qabsorra kaasee darajaa hedduu keessa bahee Ahmad Haroo
nama diinaati, nama rabbiiti, nama qabsoo keessatti darajaa hedduu tahee booda ammallee kitaaballee barreessee kitaaba amma xumureetiin kitaabi maal jedha qaanqee bilisummaa jedha. Kanarraa akkuma na dura dubbatame waggaa 8 magaalaa guguddoo malee magaalaa ta'an suuraan ifii bulche. Kontiroolii goote lafa namarraa. Kun amma agartanii waan kitaaba keessatti barreeffamee jiru irra guddaa kitaaba keessa argattanii dandeenyu ifirraa buqqifnaa dadhabnu ilma itti guddifnaan tawaaqo gaafasan jedhe taarika gaafasanii. Kana duuba wanni jenneef maal qabsoon uummata Oromoo 63 irraa haga 70 agartanii haga yaadi qabattutti qabsoo deemte. Qaanqee bilisummaa wanni itti baaseef maal? Qaanqeen gaafa san qabatte bakka sanirraa hin dhaabne takkaa qabsoo daddaan hin cinne. Wanni dhaaba Itoophiyaa keessa jirtu fakkeenyaaf dhaaba Sidaamoo yoo fudhanne warra qabsoo kanatti dabalamee uummanni keenya kun dhaqee fuudhee dhaaba isaanii tana yeroo isaan akka uummatatti ifit dabalee Soomalee geessee qawwee fuusisee uummata keenya waliin lolte warri Sidaamoo kun. Isaan amma saniif irra kabaja akka agartanii qabsootti uummata keenya akka gaarii wanni kabajaniif namni qabsootti dabalee uummata kana uummata Soomalee waliin akkasuma uummata Soomalee akkasuma jechuudha. Yeroo kana Abdul Karim jaarran boleessi keenya jaarraa abbaa gadaa qabsoo tana dhaga'ee isaaf namni Abdul Hafiiti jedhan Hararii dhufanii qabsoo tana dabalan. Namni yeroo san kaamiidhaaf waan kana nuun beeku agartee fatoo tana namni achii fidee warra magaalaa waan ta'eef bakkuma qabsoo akka namni bakka jiruu beektaa barbaadatu nyaata dhugaatii barbaadu olii gad deemee kun obruu qotatee waa dalagaami inni bakka qabsoo tana barbaada. Bakka qabsoon jirtuun Itoophiyaa keessa bakka takka hin jirtu. As dhufee wanni amma bikchara hedduu achirratti agartan kana namni kaase isa jaarraa abbaa gadaa. Waan kana mara wanni himnuuf dhugaa jirtu dhugaa lafa teettu ta agartee warqii ta zaqaayii ta lafa teettu namatti himuu barbaanna malee waan kijiban jirre agartee akka gaarii goonee michuu goonee namatti himuu hin dandeenyu. Oromoon aadaa sanuun qabdu kijibaan agartee kijiba dhugaan gootu dhugaa isiin qabdutti ammoo irraa hidhata malee qabsoon qaanqee bilisummaa Oromoo wanni jedhamtee kitaaba kan nutti baafneef qaanqeen uummata Baalee irraa jalqabamte. Qabsoon tun guddaa wadakkaanis kutaa Baalee keessa Karsilleen itti haa dabalamu Booranaaf Gujiin haga Mooyyaleerraa haga Waabee jechuu lolli kun kadeemu. Waan kana taateef akka agartanii waan kana beeytanii isinin beeytan warri maanguddoo kanan beeka ijoolleen teena dargaggeettiin teena taarika kana baratanii anamma beekumsaaf hin barreessine yoo dhugaa dubban anna beekumsa guddaa qabuum waan kana nama yaadachiisuuf amma kitaaba har'a dhufne kan waa hagam maanguddoo waa keessaa bahe nama kana keessaa waa hagamti dubbatan beekumsa guddaa qabaaf hin barreessine namni haa yaadatu irratti haa dammaqu taarika kana haa beekuuf dubbadhe malee beekumsa qabaa jedhee waan kana hin dalayne warra qabsoo gurguddaallee keessa hin jiru warri qabsoo gurguddaa akka maanguddoon teennatu hin jirtu jette kun warra haga hafe kana kun warra dhumee dabde rabbi haa jannataan isaan haa qananiisu. Galatooma ani kitaaba kana wanni itti barreessuuf na kakaase seenaa kana hubatti seenaa agartee jabaa uummanni Oromoo irraafatu hin qabne ka qabsooni ammayyaa maayirraa itti jalqabamte qabsoo guddoo qaanqummaa wayita san agartee Baalee keessatti jalqabamte tunini adoo addaan dhaabatiin addaan hin citin uummata Itoophiyaatiif uummata Oromoo mara wal geette kun ammoo seenaa garaa nama nyaatu barreeffamuu dhaba isiitiif seenaan kun bal'inaan barreeffama dhabuu isiitiif agartee uummanni waliigalee beekuu dhabuun keessattuu warri dargaggootaa fi warri barate maayyee kun seenaa kana sitti beekuu dhabuutti garaana nyaate beekumsallee guddaa ittiin qabne wanni kun nama irraanfate yaadachiisuuf kan beeyne barsiisuuf ka barate ammoo akka qabsoo kana agartee akka dheeratti irraa barreessee aga uummanni Oromoo agartee qabsoo kana baratu tokko akka goosisuufi kanatti itti naka kaase kanaaf agartee haga humnatiyyaa tattaaffii kana godhe jechuu kiyya.